Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuune Beeqaftota hordoftoota Facebookii Abdii Buttar seenaa kuma seentanii share waliif godha yaada waliif qooda isiniin jedha yaada xiqqoo qabannee isiniif dhiyaanne yaada kanarratti yoo danda'ame marii waliin goona akkasumas yoo carraa invite argattanis carraa invite isin galchuu dandeenya yoo hin danda'amne mootu yaada qabannee dhufne ibsinee isinii ba'uu barbaanna please yaada kana share waliif godha rakkoon nuti irraa dubbachuuf deemnu rakkoo nama dhuunfaa osoo hin taane rakkoo Oromoo yookaan immootu rakkoo buqqaatota gammoojjii Baaleeti kana waan ta'eef rakkoon kun nama takkaalama osoo hin taane guutuu ilma Oromoo ta'e hundaayyuu itti gaafatamummaa qabna jechuudha nuti hundi kenna maaliif bakka jarri buqqaansa yookaan immootu uummanni akkasii beelawee dheebotee jiru suni osoo obboleessa kiyya ta'e osoo obboleettii kee ta'e jettee yeroo yaaddu madaallii gochuun irraa barbaachisa amma akka isaaniitti osoo laalle kan laaluu qabnu maa inni osoo obboleettiin xiyya akka tasaa ta'e yookaan haati xiyya akka tasaa ta'e abbaan kiyya akka tasaa ta'e jara san taate maaltu natti dhagayamaa akka jedhu yaaduun nurraa barbaachisa jalqaba irratti ofuma keenya bikka san of buusuun nurraa eegama maaliif nus carratu biyya kana nu fide yookaan immoo carratu naannoo sanitti nuni dhalachiisin malee carraa akkasii odoo kan mudatu taate nutis namni nuti qabnu Oromoodha waan ta'eef ija tokkoon ilaaluun nurraa barbaachisa jechuudha yaada kana please share waliif godha waliif dabarsaadha yaada bal'aa qabannee dhiyaannee jirra jalqaba hanga dhumaatti yogguun jedhu biyya keessarraa hanga biyya alaatti maaltu akka ta'ame furmaannis maal akka ta'uu qabu kana irratti waliin mari'annaa abdii waan jettu qabda kana irratti mee takka okay rakkoo uummata kanaa nu hunduu argaa jirra daa'imman du'aa jiranii haawwonni beelaa jiranii abboonni beelaa jiranii yeroo baay'ee irraa dubbatamee jiranti kun yeroo baay'ee yeroo waan tokko hin godhaniif ji'a takka hin caalu mi'aan yoo asii fedhanii deemaniif ji'a takka nyaatanii ji'a takka booda beelayan dhukkubsatan daa'imman akkasii du'aa jiran argaa jiran hundu yaala hin qaban nama gargaaru hin qaban uummanni sun akka jiruun garuu maallaqni asiin dura guuramaa ture uummata saniif maallaqa xiqqaa miti maallaqa sanis bakka inni seenee agarre baay'inaan kara maqaa lootarii tombolaatiin ka guurame uummanni kun waliin ga'ee mana ijaaree fi maallaqa irra hafu ture silaa maallaqni guuramaa bahee suni garuu maallaqni sun hanga ammaatti eessa akka jiru eenyuuf akka geessan eenyu akka nyaatiin argine kanaaf uummanni keenya har'as beelaa jira dhumaa jira rakkataa jira kuni maaliif ta'a mootummaan naannoo Oromiyaa hoo maali wanti isaan gargaarsi isaan godhan naannoo biraatiif fakkeenyaaf naannoon Amaaraa yoo xiqqoo waan tokko rakkate yoo iyye bayanii isaaniif deebii deebisan Tigraay yoo waa ta'e ka Tigraay sanii dafee furmaata argatu kenna garuu iddoo sanitti waan takka argataa jiru hanga har'aatti wanni inni argatee jiru uummanni akkana beela'u kun daa'imman akkana du'an kun garaa nama nyaatanii maaliif itti callifama mootummaan kana irratti hojjechuu silaa uummata saniif tokkoffaa ka jalqaba irratti hojjechuu qabu garuu buqqaatonni gammoojjii Baalee kunniin hanga har'aa waan isaan keessa jiran laalaa isin hundu gaafa aduun ba'u aduun irratti ba'a gaafa roobni seenu roobni achitti tuuma waan takka furmaata dhabanii inumaayyuu iddoo jireenyaa waan biraa hafee beelaan du'aa jiran dhibeen du'aa jiran hanga ammaatti jechuudha guyyaa irrattuun daa'imman afurtu du'ee argame daa'imman shan amma asirratti ani akka dhuunfaa kiyyaatitti wanti ilaalee fi wanti xiinxalee tokko maal inni jalqabarraa biyyarraa hanga biyya alaatitti deemetti niin isin himuu barbaada waan ofii kiyyaa hordofi jalqaba biyyarraa hin eegala biyya yogguun jiru warroota godina Baalee keessa jiraatan jiraattotaa fi akkasumas hojjettoota jechuudha tartiibarraan gara alaa fi akkasumas mallaqa guurametti deeme jechuudha warroota biyyaatitti yeroo deebi'ee nu hundi kennaan beeyna ani fakkeenyaaf Baalee keessa dhalachuu baadhullee Baalee maal akka taateen beeka inni keessa dhalatanii beeka Baalee akka dhuunfaa kiyyaatitti kan inni beeku nukaan namni abbaan biyya san keessatti rakkachuu qofa osoo hin taane keessummaan biyya isaanii dhayxee hin rakkattutti hin beeka garuu rakkoon irra uumame kun maaliif uumame uummanni kaleessa akkasitti nama itti baqatee hin rakkifne sun har'a akkamitti rakkise yoo jennee ilaalle tokkoffaa irratti bulchiinsota adda addaa warroota godina irra hojjetan nama gaarii fiduu fi didanii nama argan nama isaan nyaatu qofa achitti fidanii isaan ficcisiisanii jechuun maalirraa jalqabna fakkeenyaaf godina Baalee keessa waa meeqatu jira bosonni ni jira galiin midhaanii galiin adda addaa kun hin jira qaranni uummanni kun biliyeenan guyyatti qaratee oolu kun eessa seena tokkoffaarratti lammaffaadha uummanni kun qamadiin akkasitti kuntaala 100 meeqan magaazinatti tuulamee taa'u suni eessa dhaqe magaazina keessatti daanoo nyaachutti jira rakkoo kana furuu kan qabu eenyudha warruma naannoo san jiruu fi akkasumas immootu hojjettoota warroota kaabinee viidiyoo yookaan ODP tana isaanii jechuudha rakkoo naannoo sanii yoo dubbanne
osoo danda'ame rakkoon kun hawaasa bal'aa bira yunga hawaasni sunuu fixuu danda'a garuu rakkoon jiru maali bulchiinsonni ummata mataa isaanii gaccunqursanii mallaqa irraa guuran achumatti nyaatanii kaan mana farshoo kaan mana haraqeetitti fixanii jechuudha sinii galee yoo gara biyya biraatitti terremootu akkuma beekamu hundi keenna yeroo bal'aa waa'ee ummata maqaa gammoojjii baalee kana mallaqa hedduutu guurama biyyoota guutuu irratti keessattuu biyya Ameerikaa keessatti Minisoota irratti waldaa sikkoo mandoo jedhanii mallaqni aga guurame hundi keenna ni beeyna maaltu biyya ga'ee ni beeyna namni tokko silaa akka seeratitti mallaqa tokko yoo guure mallaqni tokko yoo guurame mallaqa haganaatu guurame mallaqa haganaatu achi ga'e kan jedhu immoo darasenyi yookaan immootu waraqaa nagee jira yookaan viidiyoon wanta adda addaatiin jira akkas amma wanti kun tokkochi hin mul'anne ummanni kun achi keessatti bonaa ganna aduun nyaanni maal ji'a ji'aanii beelaanii madhumanii rakkoo maayinire rakkoo ummata keenyatti ummanni keenya ofii walirra dalaguutti jira shirri akkanaa kun ifaan ifatti saaxilamee ol baameetiin ummanni kun rakkoo keessaa bahuu danda'uudha qabaa isiniin jedha kanaaf amma wanti guddaan tokkoffaa maallaqni asiin dura tombola lootarii jedhaniitiin buqqaatotaaf guuraa ture maallaqa guddaadha miliyoona 600 jechuun hangam akka ta'e ilaala hundi keessanuu miliyoona 600 maallaqni sun yaa ummata mataa mataadhaan waan guddaa godhuu danda'a maallaqni sun eessa akka jiru hin beekamne itti aanee waldaa sikkoof mandoo maqaa waldaa sikkoof mandootiin kan guurame maallaqni sunis eessa akka jiru hin beekamu maallaqni buqqaatota san bira ga'e parsantii 10 ta'u maallaqa xiqqoodha jechuudha kan ummata san bira ga'e kun hoo hanga ammaatti eessa jira yoo ummata kanaaf hin fayyadin eenyuuf fayyaduuf eessa maal keessa jira maallaqni sun nuti waldaa sikkoof mandoo jennee waldaan sikkoof mandoo bar nu hundaa ilaallata waldaan kun waan guure san ammoo ragaadhaan qabatee nuuf agarsiisuu qaba ture ragaa konkolaataa 2-3 kan marsaa jalqabaa fuudhee deeme maallaqa 100,000 hin geenne maallaqa xiqqoo san qabatanii dhufu miti maallaqni guutuun waan akkanaatu irratti bahee kan jedhu ragaa qabatanii nutti agarsiisuu qaban yookaan ammoo maallaqa ummata miskiina ummata rakkataa jiru ummata beelaa jiru ummata du'aa jiru ummata kanaan kan guurame nyaachuun maalidha maqaa waldaatiin guurame waldaan kun ammoo nu hunda bakka bu'a nu hunda irraa ammoo maallaqni kan guurame jechuudha ana ta'us baadhu isas ta'uu baatu ummata bakka hunda jiran ummata Ameerikaa ummata naannoo biraa jiran kanneen irraa guurame ummanni irraa guurame kun hoo ummata sikkoof mandooti jechuudha ummanni sikkoo mandoo irraa guurame maallaqni kun kanaafuu maallaqni kun buqqaatota baalee saniif yoo hin gahin buqqaatota baaleetiif yoo hin gahin eenyuuf oole maallaqni maaliif yoo geessine jedhan maaliif ragaa finne ragaadha wanti barbaadamu kanaafuu ragaadha wanti barbaadamu ragaa fiduudha ummata kana akkanatti gargaarree jirra kan jedhu ragaa qabatanii as baasuudha ka kanaan alatti ammoo ummanni oromoo bakka jirtanii hundi keessanuu ummanni oromoo guutuun baalee dirqama dhaloonni kee baalee ta'uu hin qabu dirqama yookaan arsii ta'uu hin qabdu oromoon guutuun ummata kanaaf ummata beelaa jiru ummata rakkataa jiru kanaaf birmachuu qaba ummata kanaaf oromoon guutuun birmachuu fi qaba kana hundi keenyaayyuu beekuu qabna kana hundi keenyaayyuu godhuu qabna kanaafuu ummata beelaa jiru ummata rakkataa jiru bira haa dhaabbannu sagalee haa taanuuf waan biraa dadhabnu sagalee haa taanuuf akka mootummaan xiyyeeffannoo ummata kanatti kennu sagalee haa taanu hundi keenyaayyuu dirqama oromummaa qabna hundi keenyaayyuu haa birmannu namni yaada qabdus dhimma kanarratti namni baay'een dhimma kana keessa kan beekan jirtanii fakkeenyaaf amma ijoollee kanaan dura gargaarsa ummata geessaa turan kan biyya keessa jirantu jira kunniin hundinuu waan naannoo sanitti godhame hundaayyuu ragaa qaban waan naannoo sanitti eenyu akka geesse eenyu maallaqa hagamiin bitee ummata saniif akka geesse kana hundaayyuu ragaa qaban ummanni naannoo kenna jechuudha kanaafuu buqqaatota baaleetiif namni buqqaatota baalee bira hin dhaabbanne mootummaan buqqaatota baalee bira hin dhaabbanne maali faayidaan isaa maali oromummaan isaa ummanni naannoo Somaalee irraa buqqee achi gale suni oromoo miti maaliif itti callifama mootummaan naannoo oromiyaa ummata san yookaan oromoo miti isinii jechuu ni qaba yookaan ammoo gargaaruu qaba buqqaatonni naannoo biraa irraa buqqaan bar mataan hundi isaaniitu mana ijaaramee fi mana qabanii bar kunni hoo maaliif mana dhabe maaliif abbaa kanaa nama isaan jedhu dhaban baay'ee nama dhiba dhugaa baay'ee nama aarsa baay'ees nama quuqa wanti kun du'a daa'imman sanii baay'ee nama aarsa daa'imman du'aa jira soo argu mootummaa callisuun isaa bulchiinsi godina baalee
sunniin duraanuu warra garaati warra maallaqa qofaaf garaa ofii guuttachuuf jiraatudha bulchiinsi magaalaa godina Baalee dhimma kana silaa mootummaa biraan ga'ee takka takkaan biiroo isaaniitti deddeebi'ee ummanni kiyya dhumaa jira jechuu qaba ture ummanni kiyya dhumaa jira ummanni kiyya beelaa jira maaliif itti callisan jedhee yoo ofii isaatii humna dhabe mootummaa naannoo Oromiyaatti deddeebi'ee dhimma kana dubbachuu qaba ture garuu waan tokko faayidaa hin qabu kunoo osoo inni jiru osoo inni Baaleen bulcha jedhu ummanni beelee ummanni rakkatee ummanni du'aa jira kan akkamitti ilaallan akkamitti callisan amma asirratti maaltu jira fakkeenyaaf amma mallaqootuma guurame irrattuyyuu fakkeenyaaf amma Galatoomuu Arafaat Oromoo fi ijoollee akkas lamaan tokko argeen ture rakkoon nama kennallee maalinni nama silaa deeggarsa godhee fi ummata kanaa akka deddeebi'eetiin sagalee ta'uuf deddeemanii jechuudha haamilee isaan cabsan fakkeenyaaf maal jechaa turan sooshaal miidiyaa kanarra ari'aa turan ijoolleen sun maqaa buqqaatota Baaleetiin akkatti mallaqa guurattee nyaattee maali jedhanii maqaa balleessanii ummatni kun akka beela'u taasisan garuu mootu jarri as keessatti galata dhabuun qaban har'allee deebi'anii ummanni kun beela'uu dhabuu isaanii warri deemee adda baafate ijoollee dhuma sanii jechuudha ummanni kun achitti neetworkii hin qaban bishaan hin qaban nyaata gahaa hin qaban bakka itti qubatan hin qaban bakka hirribaa tokko hin qaban aduun kan isaanii roobni kan isaanii duutis kan isaanii namni bar du'uun waan tokko garuu du'a saree du'uun faayidaa qabu duute achitti waan ittiin awwaalamtu yoon qabaatin akka itti awwaalamtu yoon qabaatin rakkoo guddaadhaa jechuudha asirratti ummanni kennallee dadhabina guddaa argisiisaa jira yaa Oromoo wanti isin beekuu qabdan tuni tokkoffaa irratti yoo Oromoo rakkattedhan namni jalqaba irratti fiigee ba'utu ture warra godina Baalee ta'uu beeka warri qamadii fe'eetiin ummata meeqa nyaachisutu ture gaafa Harargee gaafa Wallaggaa namni fuuldura ba'eetiin ummata kana gargaaraa ture isaan har'a mootu namni tokkochi gadi ba'ee hin dubbanne dhugaa walitti himuuna firummaan kuttu yaaboo namni takka gadi ba'ee hin dubbanne akka waan kutaa sun qofti rakkattu erga Oromoo maqaa Oromoo walitti qabnettanii laayixanii maaliif nama kana qofa irratti callistan isiniin ilaallatu kun Oromummaan qabdanii namni erga Oromummaatti amanee anan fakkeenyaaf amma dura asuma biyya magaalaa Kaayiroo tana keessatti ummanni gaafa Somaaliirraa buqqa'e osoo mallaqa hin qabne nu biyya baqattummaa keessa ta'ennee qarshii 100 fi meeqa walitti guurree biyya erginee jechuudha maaliif dirqama Oromummaa kennaa bahu farroo isaanis namu akka saniiti yookaan immoo namu akka kennati yoo wanta danda'ameen gargaarree akkasumas wal ijaarree akkasumas immoo hattuu maqaa ummata Baaleetiin mallaqa guurattee jettu saaxiltanii fakkeenyaaf nama mallaqa kennee yoo jedhe mallaqa meeqa kenne waan beekuuf saaxiluudha qaba mallaqni kiyya ummata san bira naaf ga'uu qabas jechuudha kana waan ta'eef hattuu akkanallee saaxilaa lammaffaa immoo biyya keenyatti rakkoon guddaan warroonni abbaa qabeenyatii fi warroonni adda addaa keessattuu warroonni musliimotaa dhiifama naa godhaatiniin namni tokko silaa shari'aan rabbi maal jetti nama tokko ollaa keeti yoo beelaa jiraate osoo ollaan kee beela'u ati waan gaarii waan guddaa wayii godhatteetiin itti qoosuu hin qabdu garuu namni kenna barakaan hajjii jedha barakaan ziyaaraa jedha barakaan simannaa ebalu deemnadha barakaan kanatu nuu dhufuu jedha koonsartii deemna maalii deemna ummannummaan achitti beelee kuni koonsartii sassii caale ummannummaan achitti beelee sun hajjii sassii caale fakkeenyaaf hajjii ufati jalqaba irratti haqa sirraa eegamu baatuu qabda haqa ollaa keetii ollaan haqa sirraa qaba fuutetiin ummata san rakkoo keessaa baasuu danda'uudha qabda garuu ati ummata akkasitti gammoojjii beela keessatti baasee makkaan su'uudii gisee 2 gisee 3 akkasitti ziyaaruun sun isimarraa huunqee balamtiisan isinumaa dhiise jechuudha kana waan ta'eef ummanni kenna warroonni biyya alaa jirta warri sooshaal miidiyaa kanaatti irrallee waan isin himuu qaba torbee baaletii jettan torbee baalee kasin jettan miidiyaa qofa irratti malee wanta gammaa godhame mee maaltu jira afaan malee wanti godhame jira miidiyaa qofa irratti sagalee gaariin hin jiru yaa torban baalee jennee ummata baaleetti sagalee ta'uudhaaf kabaane miidiyaa irrattu namni tokko poost warra baalee ka baay'inaan poost godhaa jiru hin jiru sheer ka godhu hin jiru yoo fi barreessitee poostiin godhin ummanni ka barreessee poost godhu san sheer ol jalaa godha torban baalee ka jedhame maaliif sagaleen ummata baalee haa dhaga'amuuf sagaleen buqqaatota baalee haa dhaga'amuuf torban baalee jedhame kanaafuu isin wal jalaa dabarsuu qabdan torban baalee ka jedhame osoo ufumaa kennaa rakkoon kenna amma ijoolleen sikkoof mandoo fakkeenyaaf naannoo biraatti yoo rakkoon tokko uumame jedhani isin dura namni dubbatu hin jiru isin dura sheer ka godhu hin jiru garuu naannoo keessanitti rakkoon uumame yoo jedhe ammoo tokkochi kee gabbaatee kawaa dubbatu hin jirtu tokkochi kee gabbaatee ka sheer gootu yookaan ka barreessitu hin jirtu kana rakkoon keessan akkasi namni barsilaa yoo ofii isaatillee ka dubbatuu danda'u taate yaada kana walii qoodee wal ijaaruu danda'uun barbaachisaadha ture amma garuu warrummaan feesbuukii kunuu ka miidiyaa dhiisi miidiyaan amma hanga ammaatti ol bahee waa'ee kanaa dubbatan jiru maaliif qaata OPDO jalatti galtee ODPaa jalatti ummanni ODPaa yoo taate
ummata sammuu ofiitu gabrummaa jalaa baasuu hin dandeenye ummata unkaan bilisumsuu isi bilisummaa nu farsisu nu bar mootummaa kenna ummata kennatu kursiirra jiraaf namni hunduu callise malee bilisummaan afuurri bilisummaatu shattane dhugaa dubbachuun firummaan kuttulaan namni amma nutu jiraaf eenyu mormaaf eenyu tumaaf gadi callisee afaan ofii qabate malee bilisummaa akkanaa an argeen beeku doommanni isaa beela'uu asii waan biraa injiru kun fakkeenya mee biyya misoomsu dhaame biyya misoomsu jenne guyyaa engaddaa biqiltuu minaamina ummanni guutuu dhaabe biyya misoomsu wanni misoomsaniif ummanni akkan beelofne akkan dheebonneef himi osoo ummanni beelaa jiru osoo ummanni dheebotaa jiru misoomnumaati misoomsituu maarillee ummanni kun jalaa dhume eenyuuf misoomsi daree warri dhume namni guyyatti namni shanduun qaldiidha namni hoolanuu barbonnu yeroo dhufe yoo hoolan beelofte garuma garaa fiiganii walitti guuranii waan san nafseesii adaanan yookaan nafseesii san baasan malee callisanii zaachadhaan wal tumanii wal guutuu miti miidiyaan oromootillee warroonni miidiyaa oromoo keessaa namni keessa jiraatan illee ta'e namni beekamtii qabaatan jechuudha miidiyaan erga ka oromooti ka ummataati jedhanii carraan isaa inni qabu sagalee ummataa ta'udha ummata kamiyyoo ani rakkadhee argame sagalee taatanii argamudha malee yookaan faayidaa maal qaba gaafuma mallaqaa oromoo yookaan immoo akkas jechuun faayidaa hin qabu dhiibbaa nus ammoo dhiibbaa irra godhuu qabna miidiyaadhaan kanneen maaliif hin dubbanne maaliif rakkoo ummati kenna miidiyaan kun gadhaabbatee bar maallaqa ummataanii malee maallaqa nama dhuunfaatiin miti bar maallaqa ummataatiin erga dhaabbate ammoo rakkoo ummataa dubbachuu qaba mootummaa jalatti galee yookaan mootummaa sodaadhaaf mootummaa wanti jedhuuf jijjiirama maali kana dhiisa kanaa miti wanti nu barbaannu sa'a kanatti jijjiiramni jiru maaliin yoo ummanni kenna rakkoo keessaan bahin faayidaan qabu kun jijjiiramas hin jedhamu tokkoffaa jijjiiramni ummata keenya misoomsuudha ummata keenya rakkina keessaa baasuudha ummata keenya jijjiiruudha kana jijjiiramni ka jedhamu yoo kun hin jiraatin ammoo rakkoon wanti nuti jijjiirama maali jennee mootummaa maal jennuuf maal waan takka hin jiru mootummaan yoo rakkoo keenya nu laale qofa nuti mootummaa kana jajuu qabna nuti isa kabajuu isa jaalachuu qabna yoo rakkoo ummata keenya laale obbo Shimallis Abdiisaa erga mootummaa naannoo Oromiyaa ta'anii gara Baalee deemanii rakkoo Baalee jiruun beeka deemee Baalee ilaalle Somaalee dhagaa godhatu malee yoom takka garuu Baalee achi taree ilaala iddoo ummanni keenya irraa buqqeessan deemeetiin achi turee dhufe maaliif achumaan gara Baalee hin gorin yookaan maaliif ummata san hin ilaalin rakkoon guddaan amma kana mootummaan kana nuti dubbachuun dirqama kana nuti irraa iyyuu qabna waliif daddabarsinee waan hundaanuu dubbachuu qabna wal tuffachuun hanga har'aatu gannu deebisee jira bara baay'ee wal tuffannee jira bara baay'ee waan baay'ee walitti wal jenneera kanaafuu ammas wal tuffachuun qabna ummata keenya bira dhaabbachuu qabna ummata keenya bira dhaabbachuuf ammoo wanta yaada jiru hundaayyuu waliin ga'uudha yaada qabnu hundaayyuu baafachuudha sodaanes callisuun qabnu yookaan ammoo wamaayyuu wanti silaa isinitti dhagahamu tokko hin jiru waan garaa keessan keessa jiru dubbadhaa ol baasa san malee mootummaan isiniin dhaga'u san malee ummanni bahee ummata kana gargaaru tokko hin jiru kana beekuu qabdan hundi keessanuu inni akkuma jiru ta'ee fakkeenyaaf warrummaan asii nu hordoftan yookaan immoo warrummaan miidiyaa kana fayyadamtan tokkoffaan wal dhaga'uu dhabuudha dhiibbaa gochuun hanga faayidaa qabamu dura arginee jirra dhiibbaa godhaa isin maaliif ustan fakkeenyaaf ani dirqama natti ta'eeti miti ka dubbadhu inni dirqama ti ta'eeti miti ka dubbatu obboleessa achi hin qabu oromummaa achi qaba malee sinii gala silleef immoo akkasuma oromoo taane dhiini keenya tokko jenneemi dhiini keenya tokko ta'e obboleessa achi nan beelofne oromoota achi beela'utti jira malee kanaafuu silleef oromoodha osoo maatiin kee ta'e osoo warra kee ta'e osoo si taate akkam goota bakka of buusii ilaalu ofuma keetifu ofumaafuu bakka of buusuun gaarii namoonni gariin as jala deemtanii namni qoostanillee hin jira namni kakaniin dhiisi warra qoosumaayyuutti ani dirqamni oromummaatti isin bahuu qabda waan kanarratti dhiibbaa gochuu ummata kana yoo danda'ame torbee afaanii osoo hin taane torbee harkaan waa deddeemaa ummata san rakkoo keessaa baasnu haa ta'u furmaata walumaa galatti ummanni sun ka barbaadamma holola keenna fi iyya keenna osoo hin taane furmaata barbaada halkan edaa kan akka itti bulu maaliin akka bulan isaantu beeka oromoon yoo walii birmatti kan bareedu oromoon jimmaa kan baaleetiif oromoon harargee kan baaleetiif oromoon wallaggaa oromoon shawaa hundi isaatu waliif yoo hin birmatin faayidaan qabnu nu oromoodha ambi dhufee siif hin iyyuu bar amaarri dhufee tigreen dhufee yookaan somaaliin yookaan kabiraa dhufee siin iyyuu bar ofii keetii ofii wal gargaaruu qabda malee kan biraa dhufeetiin siin birmatu mana keessatti kanaafuu ofii keessanii wal gargaaruu qabdan jimma taanee wallagga shawaa arsii harargee hundi kennaayyuu walii birmachuu qabna waliif yaaduu qabna walii rifachuu qabna namni tokko nurraa du'uu hin qabu namni tokko yoo nurraa du'e nu quuquu qaba nutti dhaga'amuu qaba
ilmaan oromoo kana beekuu qabdan namni tokko amma daa'imman harkanatti guyyaa tokkotti daa'imni 5 du'uun isaa jechuudha daa'imman kun mee bor maalidha yaada isaanuma kana barka mootummaa ta'ee biyya keenya bulchuu kana yaada osoo daa'imni ati dhalta si jalaa du'e akkami haati teessoo si jalaa du'e akkami abbaan kee beelaan rakkoodhaan si jalaa du'e akkami yookaan dhibeedhaan si jalaa du'anii kana hundi keenyaayyuu nutti dhagahamuu qaba kana hundi keenyaayyuu yaaduu qabna ummanni kun bara rakkasaa jira maallaqni asiin dura guurame kan maqaa lootariitiin guurame sunis gara miliyoona 600 jedhamee jira maallaqa san baasuu qabna dhiibbaan hundi keenya irra godhuu qabna mootummaanis maallaqa san bakka jiru soqee nu baasuu qaba ummata maallaqa san nyaatellee gaafachuu qaba mootummaan kana gochuu qabna kana ammoo nuti yoo iyyine malee yoo nu callisne yoo nuti walirratti ilaalle maaltu nagee kun rakkoo baaleeti nun ilaallatu ani yookaan maalidha yoo ka jennu ta'e kun hundi keenyaayyuu bor isinirrallee deebi'ee dhufuun isaan oolu boris akkanuma jechuudha bakka hundaayyuu ga'uun oolu oromoo bira hunda bira ga'uun oolu kanaafuu waliif durbachuu waliif iyyuu qabna rakkoon baalees kan shawaati rakkoon baalee kan jimmaati jennee yaaduu qabna akkas yoon ta'in yoo kan walirratti ilaallu ta'e maaltu nagee yoo kan jennu ta'e hundi keenyaayyuu bor wajjumaan rakkanna oromoodha homaanuu waddaan hin jirru kanaafuu yoo ani asii dhahame yoo ani asii quntuuxame achi ati dhukkubsachuu qabda kana beekuu qabdan kanaaf waliif iyyuu waliif birmachuu qabna kan jennu kana yoo namni yaada qabaatan jiraatan maaliif yaada seensi nama yaada walirraa fudhachuun gaariidha wal dhaga'uun gaariidha yaada kennachuu barbaadan lakkoofsa tokko barreeffadha kanarratti wanti dabalamu hedduu hin jiruudha rakkoon jiru dursineetiniin namoota mallaqa kana nyaatan saaxiluudha dhiibbaa irratti gochuudha mootummaa irratti dhiibbaa gochuudha mootummaan ummata kana sagalee yoo taaneef rakkoo san keessaa hin baasne jennee silaa bar mootummaa keenyatu yaa'u mootummaa akkuma nu beeknu ta'eeti malee wanti ulfaataa miti silaa kun ummata haga saniiti miti oromoon ummata miliyeena meeqan buqqeessan iyyuu numa qubachiise oma godhe garuu ummanni san hoomaa dagatame kun ummanni gara biraatti dhufe oromoo miti ka jedhu silkii keessan rooteet godha yeroo seentan silkii keessan dalgatti deebisa silkii keessan kuloo dalgatti akkatti deebisa rooteet warroonni yaada kennachuu barbaadan rooteet godha jechuudha kana waan ta'eef dhiibbaa mootummattis ta'e akkasumas warra hattoota san irratti gochuun nurraa dirqama guddaadha ummanni kun beela'ee jira guyyarraa ummanni namni 5 fi 2 3 osoo duu ummanni sun seenaa keessatti immoo gaafatamuun kennan oolu hundi kenna bor seenan nu gaafata sinii wanti galuu qabu tokko seenan nu gaafata bor ummanni kun achitti kufe kun akka kufetti sinafu yoo kufee hafellee mootu lafeen hooggantoota keenya duraanii qabsaa'ota keenya duraanii nu waraantii jechuudha sinii galee kana waan ta'eef silkii keessan rooteet godhaa bilis okay manaafin arga ofsaa waan kajaban bilbila keessan dalgatti deebisuu qabdan bilbila keessan dalgatti deebisa wallahi kollaawu smart tao okay dhiifama kana jechuu barbaadna yaada kana bilis yoo wal danda'ame hundi keessanuu waliif qooda sagaleen xiqqaawwan qabdu waan taateef hanga danda'ame sagalee walirraa taana waan ta'eef waliif qooda yaada kana hedduu itti yaadu nama barbaachisallee afaan bicha leen iyyina miidiyaa kanarratti afaan bichaan ummata saniif faayidaan qabnu asuma walitti wachuu malee wanti kun walitti qindaa'ee waliin mari'atamee yoo danda'ame ummata san beela keessaa baasuu rakkoo keessaa baasuu danda'uu qabna hanga mootummaan sunuu furmaata tilaatu ummanni sun halkan takka isaaf guddaadha jechuudha halkan takka isaaf guddaadha kana waan ta'eef ummata kana beelan fixuu hin qabnu rakkoo tana keessa yoo danda'ame baasuu danda'uudha qabna mootummaanis immootu waan kana sirriitti itti yaaduu danda'uudha qaba warroonni immootu nurra sagalee kana qabdan yoo danda'ame dhiibbaa mootummaa irratti godhaa bilis bilbila keessan rooteet banuun beektan yoo rooteet bantanii dalgatti hin deebisin hin dalagu barra bilbilli gara oliititti hin keenya dalgatas jira waan ta'eef bilis rooteet godha yaada kana yoo wal jijjiirreerra gaariidha beekte yaadni tokkotu tokkorra jabaadha namni beekte kana waan ta'eef silkii keessan rooteet godha bifa gaafinis ta'e bifa yaadattiin kennachuu ni dandeessu dafaa kaasaa yeroon hin jiru shamarranis dhiirris mirga qabdanii kanan jechuu barbaada waa'ee
warra naannoo san jiruutitti deebina. Fakkeenyaaf akkuma reefti qorraa kaasee ture barreeffama wayii dubbisee ture beekta. Barreeffamichi maal jedhaa? Duula ijoollee isaan gargaartan irratti banamee ture jedhan fakkeenyaaf amma kana akka Arafaatii fi eernu Oromoo haja'u tokko duula irratti banan duula maa irratti bananii ijoolleen tun maqaa jedhanii kutatte ummata san hin gargaarsifne gochuuf yaalii godhanii garuu isaan immoo akkasumatti osoo abdii hin kutatin ummata san gargaaruudhaaf har'a akkuma argite viidiyoo rakkoo qabu bar ofii isaaniitu ummata gargaaruu hin danda'an ka gargaarutti ammoo waan biraa dubbatan. Bar amma wanti tokko ani wanti nagarreef tokkos ni jira amma akkuma beekamati baala keessatti dhalattee guddatte ummanni baalee galatoomi adeeroo naaf eeruu keetii fi dhugaa keetii maal haqa rabbii yoo hin ilaalan tana dura dubbadheetiin ture beekta ijoollee maqaa baaleetiin maqaa arsiidhaan naggadanii jira jennaan namuu nakka'ee beekta wallahi namni ni yaadattan gaafa sun qabsoon akka gootanii turtan hundi keessanillee maqaa ijoollee arsii jechuun Oromoo sabboontuu Oromoo obboleeyyan ijoollee wajji guddate garuu fira kiyyaa jira ijoollee naan eessuma ta'uufii jira wallaggaa ijoollee naan adeera ta'uufii jira kasinii jira garuu maqaa arsiidhaan naggada viidiyoo naggadu turtee maqaa siikoo mandootiin naggadu turtee maallaqni ummanni Oromoo guurrame huccuftuu viidiyoo harka seenee Tigree amartee fudhattee miiliyoona 50 miiliyoona 500 jaamu kuni maallaqni kun nyaadamee jira adeeru kaburoo yoo goone malee maallaqni kun nyaadamee jira viidiyoo yookaan maallaqa kana dhiisiti ummata Oromootu nyaattee jirti qabsoo ummata Oromoo nyaattee jirti Finfinnee nyaattee jirti maallaqni kun dhiisigaa hunfaan nyaadamee jira kana kumaa jira malee baankii Oromiyaa keessa maallaqni hin jiru siigaltee garuu wanni nuti beekuu qabnu laal gandaan deemu osoo hin tahin ummata maqaa gandaati ummata Oromoo waliin fixaa jiru maallaqa guuraa jiru gargaara jaanii gartee gaafa dura abiyyee isin jedhu abiyyeen hattuudha isin jenne duraan isin hinne viidiyoon hattuudha hin jijjiiramtuu sa'aa inumaa dho'atuma sa'aa kanninaa deemnuufi ummanni Oromoo daranuu rakkina ajaa'ibaa keessa seenaa dhufa yeroo tana keessatti sila akka Oromiyaan bilisoomte jaanii Jowaar dubbatee ummanni poolitikaan biyyaa jala jirtinuu dubbatan sunitti sila yeroo tana keessatti ummanni baalee beela'uu dhiisiti sila warra qotatee ammoo waa biqilfatee ummata biroollee gargaaruu danda'u dachii sun irratti siigaltee maaliif jennaan warri baalee warra dalagatu dachiin isaanii giriin gartee oomishaan dachii bareedduu qaban qilleensa bareedaa jira akkamitti ummanni baalee rakkachuu danda'a hojjechuun political move gartee isa ummata mootummaan rakkinni guddaan bakkitee jiru ummanni mootummaa kun systematically ummata Oromoo warra diasporaatii fi warra biyya Arabaa maal godhanii maallaqa hodhaa dachii fudhadha ummanni diasporaa jirtu maal irra fokus godhee yaaduu qabna dachii fudhachuu ummanni sirbitoonni biyya galee maal godhan dachii fudhachuu komershaala godhuu ummata viidiyoo harka ol godhuu sanboodaa dachiin kun keessaa kanname kuni ummata Oromoo warra amma baqate kana gartee dachii isaaniitu fuudhamee ummata kanaa kanname jechuu kalaaroo daameejii ama faranjiin kalaaroo daameejii godhu jirti maaliif jennaan ummanni diasporaa maallaqa isaanii biyyatti gidee investi godhee maallaqa akkati dalagee biyya Arabaa ashkarummaa dalagee biyya faranjii kana keessa ashkarummaa dalagee maallaqa walitti qabatee biyya galche kana baankii Oromiyaa keessa gidee kaa baankiin kun maallaqa Tigree bira deetti jechuudha. Sanbooda ummanni huyyoo haasee maal ta'a maallaqni sun jalaa qabama dachiin kannamteef sun jalaa fuudhamte. Kanaafuu ummanni kun dubbachuu hin danda'u jechuudha. Akkuma Jawaar jechuudha. Jawaar amma sa'a tana keessatti biitii bilisoomte je. Biitii bilisoomte arsiin akkamitti beela'uu dandeessi biyya bilisoomse keessatti Tigraay maaliif hin beela'in maaliif Ogaadeen hin beela'in Ogaadeen dachiin isaanii goggoojuudha. Maaliif Amaarri hin beela'in Oromoo qofti maaliif beelawa Oromoo qofti maaliif du'a jennee gaafachuu qabna mootummaan kun mootummaa du'a mootummaa uummata Oromoo wal fichisiisuu deemu gaafa duraa sun qabaal galchuu galchanii pireezidaantii wanni mootummaa itti gaafatamaa waraanaa ja'anii kursii gubbarra haanii paawara malee akkanuma maqaanirra haani michoo Oromtitti warra arsii michoo Oromtitti dabaalee sun fuudhanii kursii gubbarraa buusa nama dhugaa dubbata kun cuftinu ummata arsii gowwoomsuudhaaf ummata Oromoo arsii fi wallagga wal tumsiisuudhaaf kun cuftinu istiraatejii kun cuftinu
lafajala sirreeffame ergame ummanni kun itti faayidoome gidee faayidaan sun itti beekamu ummanni arsii qobatti lafatti hafee jiru amma ummata arsii gidee lafatti hafee ummanni amma nu gargaara jedhan rakkina kana keessa ummanni biroo cuftinuu laalu jira maaliif laalu beeta tana dura gaafa wallagga lola keessa turte wallagni beela keessa turte halkeen beela keessa turte shawaan beela keessa wallo beela keessa turte akkamitti isin beela bilisoomne jettanii iyyuu turtanii ammaan kana akkamitti bilisoomne jettanii namuu taa'ee laalu jiraachuu hundinuu dadhabina nuti qabnu malee arsiin oromoo wallagni oromoo shawaan oromoo harargeen oromoo hundi keenya oromoodha obboleeyyan wal jaalanna wal qabna nu wal malee wanni wal qabnu takka leessitu garuu viidiyoon hin jijjiiramtu rakkina baalee kana dhabamsiisuudhaaf Furmaanni jiru maaliree? itti fulmaata kanatti amma ga'uu jira guddaa rakkinaan himeemi amma fulmaata kanarratti hin ga'uu jira beekte because wanni jiftuun isteeppiin deemuu qabdi adeeroo gartee fulmaatuma qofarra yoo fiine hoggayyuu rakkina keenya dadhabinaan dhufaa jechuu rakkinni keenya gidee dhufe beekte kun jiftiinuu dadhabina mootummaa nuti invest itti goone kanarratti jechuu ilmaan baalee gargaaruudhaaf ilmaan wallaggaa gargaaruudhaaf ilmaan oromiyaa guutuu rakkoo keessa gargaaruudhaaf nuti duraan dursee rakkina nuti walirraa qabnu kana walii araaramnee wal taanee akkamitti mootummaa dhiisnee nutummaan akkuma gaafa hiriira baanee ummata oromoo takka taatee oromiyaa guutuurraa hiriira baanee sagalee takkaan baasne sunitti ummanni oromoo haareerraa dammaqee ummata wallagga keessa jiru kabaale keessa jiru harargee keessa jiru sun gargaaruudhaaf ummanni gartee haaka xiyyaa haaka keessanii haaka wanni ijoollee wallaggarraa warri invest warri gartee intarneetii gubbarra haasoo guddisu wal tahee koominikeer wal godhee sagalee tokkoon wal afeeraa wal gargaaraa aayidiyaa walirraa fudhachaa gama qabatamaa ta'e tokkoon qoree adda addarraa godhamee kan mootummaa keessa hin jirre ummata oromoodhaaf qoobu wal taanee akkasitti maallaqa sun fuunee maallaqa wal gargaarree biyya gallee ifiif erguu warra biyyatti erguu osoo hin ta'in ifumaaf gallee gartee baankii oromiyaa haayuu osoo hin tahin baankii alaati gartee baankii maallaqni sun gartee nama itti qasasuu dandeenye yoo namni sun waa hafe yoo namni sun waa fuudhe itti qasasuu dandeenye baankii oromiyaa yoo itti qasasuu dandeessu yoo viidiyoon taane digalte dhugaa yoo fene ummanni maallaqni ate kun amma qasasuu dandeessu viidiyoon maallaqni ate jirtu ummata kana wajjaa digalte nutummaan akkasitti sagalee taane waan adda addaatiin midhaan adda addaa waan adda addaatiin binnee ummata kana cinaa directly live godhaa gargaaraa godhuu qabna osoo gartee na beekaa hin janne sagalee tokko malee ati yoo amma kophaa iyyite ani kophaa iyye anis kophaa iyye rakkina ummanni akkasitti addaan nu baase waan takka godhuu hin dandeenyu jechuudha akkasuma nu nyaataa oolan garuu akkuma ammaatiin afeerte kanatti haalaan hin gammadee jira na afeeruu keessanii garuu yaada kiyya fuudhuudhaaf haalaan hin gammadee jira tana duraas isinitti haasa'eetti turan walaa gargaaru walaa dhageenyu waan bareedaa walii haa finnu gartee nutummaan sagalee taanee maallaqa osoo irratti wal hin lolle osoo waan hin goone tana dura maaliin yaada akkamiin dhufe beektaa if gargaaruun wal gargaaruun if gargaaruudha jedhu yaada tokko dhufeeti mucaa jabuutii jiru tokko dhukkubsatee ture tokko gargaaree ture maallaqni sun directly mucaa sun bira dhaqee mana haakimaa isa gargaaree rakkoo isaa baasee biyyatti isa galche gartee sun godhuudhaaf ummata viidiyoo kana warra mootummaa harka keessaa qabu kana keessaa baasnee nutummaan wal gargaarree maallaqa biyya Ameerikaa takka immoo biyya mootummaa qabdu takka gartee biyya nama itti qasasuu dandeenyu yoo maallaqa kana nyaate namni biyya nama itti qasasuu dandeenyutti maallaqa sun keenyee sampootaa midhaan binnee gartee ummata kana bira dhaabbachuu dandeenya garuu hanga nuti wal taanuu takkatti yoo ati yaada tokko dhufte ayyoon si jalaa fallishoofte yaadni kee badee galtee sanumaan jechuu barbaade galatoomii ni afeeruu kee garuu ilmaan oromoo dhaggeeffadha wal hin nyaatina wal gargaara wal kabadha warra maqaadhaan ummata oromoo wal lolchiisuu barbaadu kana gartee bira dabara yaa ilmaan oromoo rakkinni arsi qofarra hin jirtu harargeerra jirti booranarra jirti walloorra jirti shawarra jirti gartee sigalte so ummanni yoo yaada kee hin feene sirraan fudhatan beete
Okay, Kanaafuu galatomi oro akkas king boy. Galatomi yaada nuuf qoode gimma walakka yaada yaa obolotika tigalchee walakka yaada ammoo bareeda yaa tokkoomuun gaariidha. Meelaan ni jira. Yeroo tokko tokko fi darba beektaa. Naa mee yaada dabalataa yaada gaggabaabsitanii dhiifama na godha yaada hedduu walirra turuu ni fayyadu. Jira okay. Yaada gaggabaabsataniin yoo danda'ame yaada nuuf kenna bal'inaan immoo irratti mari'annaa yeroon isaa halkanii namoonni hedduun raftanii yoo danda'ame boris iftaanis hanga jarri suuf furmaata argatanitti kan callifnuu miti wanti kuni callisamuu qabu. Furmaata argachuu danda'u qabu uummanni kun yeroo kamuyyuu hin callisnu nutis dhiibbaa numa goone har'a dubbannee okay meeru dhiibbaa har'a goone kana kan har'aan dhaabnu osoo hin taane hanga uummanni sun furmaata argatu rakkoon guddaan kenna maalinni miidiyaa kanarratti har'a waa'ee buqqaatota kanaa dubbanne yookaan samoona guyyaa 2-3 dubbanne bee tokko booda namni jarri sun maal ta'e quba qabu hin jiru miti hanga wanta san furmaata itti godhanii silaa silkii rooteet godhiree silkii kee dhiifama silkii kee rooteet yookaan cinatti raffisee jechuudha silkii kee cinatti akkana naa kana waan ta'eef sagalee kana ta'uun hanga jarri furmaata argatutti ta'uu danda'uudha qaba dirqama qubsiisuudha qabna jara sanii akkuma amma dura yaa silaa akkuma mucaan jee mallayni nyaatameetuma gara seene malee silaa uummanni sun har'a unkaan gammoojjii baaleessanii miti finfinnee keessa koondominiyeemii mataan qabachuu hin danda'an ture. Fiigalee neetworkiin kee dadhabaadha. Okay. Warri neetworkiin keessan dadhabaa homaa gochuu hin danda'u. Silkii keessan rooteet godhaa. Siif ergeen ture garuu baay'een keen hojjetu yaada kana borillee irra deebinee mariidhaan sirriitti dubbannaa yeroon isa ammaa hanga furmaata argannutti dhiisuu hin qabnu hundi keessanummaa akkasuma namoonni fakkeenyaaf namoonni nama hordoftan kun akka dhuunfaa keetti dhaamsisanii qabu maa inni wanti isin dirqamni isin qabdan yoo mallaqaan gargaaruu hin dandeenye sagalee ta'uu danda'uu qabdan sagalee ta'uudhaaf immootu dirqama kanaa kana laayif irraa iyyuu osoo hin taane kama namni dubbate san yaada san nama biraatiif sheer godhuu sinii gala waliif qooduu kanuma bar gargaarsi gabiraas itti fakkaatin dirqama baatuun kanuma dirqama oromummaa baatuun xiqqoo hin qabdu jechuudha waan xiqqoo hin qabu namoota tokko tokko amma ijoolleen araaraatti ta'ee liifiseetii maal miti nuti araarayyuu nutti haa ta'u rakkataa meeqa gargarree fi rabbi biraa ni qabne jechuudha akka dhuunfaa keenyatti nuti ijoolleen biyya kanaa invite keessan dalagu bas sirreeffatanii seentan sirreeffadhaa dhiifama yaada walirraa fudhanna jenneeti yaada walii fudhatu walii qooduun gaariidha beekta ummata keenya qubsiisuun dirqama keenya dirqama keessattuu warroonni biyya alaa jirtan warra biyya keessattirra maaliif warri biyya keessa namni hundi halo salaamu alaikum laaleen saahiba duraanii alayhi salaam awwa akkami awwa sima nama bira seegalchee awwa anuma akkami nagaami jirra galata rabbi nagaame akkam fayyaa alhamdulillah habibi baga nagaan dhufte okay baga jiraattan baga as baatanii ayyee walumaanuu mee yaada maal qabdu waa'ee buqqaatota gammoojjii baalee kana irratti rakkoon adeemsifamaa jiru akkuma ati argitu sooshaal miidiyaa irrattii fi garaa hedduun argitee jedheen amanaa mee akkamitti hubattaa furmaan isaanii maal ta'uu danda'u qaba wallahi yeroo dheeraas gubbaadhaa qeeqaan ture gama ijoollee raayituutis ijoollee aanaa sawweenaa ijoollee gammoojjii baalee bakka rakkoon jirtu ijoollee cufa information yeroodhaan harkaa qaba gama keessaatti illee yoo agarte si ergeetiin jira waa hunda jechuudha amma rakkoon bakka jirtu maal inni beekta sagalee uummata gammoojjii baalee keessaa nutumaatiitu ukkaamse siyaasaa hojii wal qabsiisne kuni rakkoon gammoojjii baalee siyaasaa hojii waliin qabatu uummanni san baraaramuu qaba jijjiirama kana sagalee uummata sanii ta'uun jijjiirama kana hin gufachiisu maaliif ustan isinirraa jalqabeeti tokko lammata aktivistiin biyya alaa jirtu biyya keessa jirtu wanna kana ukkaamsuudha dilli kun namni itti dhumaa jiru
lammata ummata godina san bakka bu'ee caffee keessa jiru. Maaliif hin dubbanne? Amma fakkeenyaaf yoo fudhanne gaafa uummanni Harargee Jijjigarraa fi Daangarraa buqqee itti gaafatamtuu bakka buutuu Harargee bahaa adde Fariyaa Aliyyi addunyaadhaaf asoo Abbaay Tsahayyee jiru asoo Saamoraan faan jiranii paarlaamaa keessa dhaabbattee teessee waa hunda rakkoo jiru dubbatte jechuudha. Uummanni biyya keessaatii fi biyya alaa dirmannaa godheef jechuudha. Uummanni godina Baalee bakka bu'ee caffee keessa taa'u maal godha? Yoo rakkina nama isaanii kadhumu jiru kana hin dubbanne maal achi keessa bakka bu'aa maali bakka bu'ummaan isaa san maali faayidaan isaa? Lammata warri biyya keessaa jirullee yoo viidiyoon sodaachiste yookaan mootummaan kun rakkoo natti dhufa jee uummanni biyya alaa jiru kana maaliif ukkaamsa? Amma yoo fudhanne Taammaan Bayyana goofan diiban ummata geediyootiif uummanni gammoojjii Baalee 200,000 miti hin guutu ka buqqe ummata miliyoona 2 ka buqqe geediyoo jechuudha. Habashaan as gubbarraa wacnaan Dooktar Abiyyi dhaqee dhugaa dubbattu malee bar furmaanni hin jiru bar dhukkuba yoo himatte malee do'aan hin jiru dhugaan isin hima. Soriidha. Manneen jaaree fi bishaan baasee fi mana hakimaa baasee fi hanqa waan facaafatan muratanii ji'atti raashina kan namaa jirama. Raashina kan namuu jira. Uummanni san kun amma if dandeellee nama gargaara jechuudha. Warri ni booda buqqee jechuudha. Burraayyuun dheengadda buqqaate. Miidiyaan Habashaa bakka kabajuma miidiyaa Habashaatiif hojjetama jechuudha. Nutis maaliif callisna? Eega miidiyaadhaan wanni cufa hojjetame. Lubbuu namaa baraaruu qabna. Namni tokko yoo du'e namni tokko hin deebi'u. Jijjiirama kanaa kabirraatti buqqees Itoophiyaadha bakka. Ka Gammoojjii Baalee jirus, ka Daangaa Harargee jirus, ka Wallagga jirus, ka buqqee Itoophiyaadha dhume dubbii gabaabaa. Eega ka Geediyootii fi ka Birraayyuu jijjiirama kana hin gufachiisne ka uummata Oromoo kamitti jijjiirama kana gufachiisa. Jijjiirama kanaa fi beela uummataa san saaxiluun maaltu walii hidhaa godha? Dhugaa walii himna. Mootummaan maqaa Itoophiyaatti maallaqa addunyaarraa guurte kana alagaa itti ijaaraa jirti. Sooshaal miidiyaa sadaattee namni 200,000 guyyaa dhumaa jira. Nama 100,000 fi wayi jechuudha. Namni miliyoonni 2 garuu jaaramee qeessarra deebi'ee jira. Har'a namni waan hoosisuu dhabdee harmisii goggogee namni du'aa jira. Siyaasaa fi hawaasa dhaqqabuun addaan bara dhugaan isin hima. Ani waggaa tokko dura waa'ee godina shanan kana barreeffamaanis gaafiinis OMN dabarsee jira. Uummanni kuni kaameeraarraa ala jiran jettanii akka hin daganne. Profeesar Mararaa Guddina, Jawaar Mohaammed, Jaafar Alii, Firaankifarti irratti gaafii kana dhiyeesseetiif hin ture waggaa takka ture jechuudha. Akki rakkinni kun tuufuu beekeetiin jira. Uummanni gaafa sabbii kaana jira bilisoomne jira yeroo san. Laakiin uummanni san akkamitti deebi'aa jala bu'aati. Maraaraadhaan akka hawaasaattis akka paartiittis mootummaa kanarratti dhiibbaa godhaa jeetiin gaafadhee ture. Ummata ispeeshaalii ummata godina shanan gaafa san godina shan indaa'u san boodaan godina lamaa irra idaame. Egaa isaan deeman booda Wallaggaa fi Wallootti idaame jechuudha. Rakkoon jechuudha. Duraan godina shan ture. Siyaasaa warraa walaba wanni kun bahaati akka Habashaan waccee sodaa Habashaatiif ummata nama qamaaniitiin buqqee bakka deebi'ee jira. Amaarri ka buqqee bakka deebi'ee jira. Geediyoon bakka deebitee jira. Keenya maaliif? Laalakki ilma abbaa gadaatiif ilma abbaa gadaa biyya bulchuu namni du'uu qaba. Daa'imni du'uu qaba. Amma miliyoona 600 maqaa lootariitiin ka guurame eessa jira? Dhiisiin daa'uun
dubartiin biyya ani specially ani kabajaa guddaa wanni qabu ummata daangaa kanaaf dubartii biyya arabaa kushinii arabaa san dhiixee daaba isii maallaqa isii ummata daangaadhaaf buustee koontoo viidiyoo keessa jiru akkaawuntii viidiyoo keessa jiru maallaqni sana eessa jira maan gaafanne har'a ganaa baheeti Johaar maxxansi har'a ganaa bahee maaliif waan wacameef feesbuukiin kun torbaan godina baalee waan jenneef yoo ati waan takka dubbatte ati rakkoo shaneete dhimma shanee haasofte siin jaan maalti ummata daangaa irraa buqqee fi shanee wajji maaltu walii Njiru datan qabu. wal keessaan qabu dhugaan isin hima kuni waan hududuu deebi'anii nama kiyyaachirra jira way abiyyi duruu deemta hay viidiyoo hattuu godina irratti jirtu ta caffee keessa jirtu ta maallaqa kana harkaa qabdu saaxilamuu qaban Dr. Abiyyis ummata kana irratti tarkaanfii fuudhuu qaba maallaqa kan guurta ati itti kannite ati hesaabu kaayiroo keessa baqattummaa irraa asoo jirtanii maallaqa meeqa guurtanii ergitan ummata daangaa kanaaf qarqorroo abbaa lama walitti dhaabanii fi jimma keessa amma jimma keessa godina jimmaa keessa ummata elibaaburii irraa oromiyaa irraa buqqee dhiisisu naannoo somaaleetii fi naannoo biraa dhiisi oromiyaa irraa viidiyoon buqqaaste magaaziina bunaa keessa jiru jira warra argee nama kuma shani akka kuma kudhanitti hin tilmaamamu pirezidaanti maammee dhaqee viidiyoo gallakkise laf oromiyaa irraa oromiyaatti habaqate gujii akkas wallagga akkas baalee akkas aboo maallaqnummaan guuramee koontoo fi lootarii qofa jiruu dhiisi kalee sabarnuti wanni akkasii maallaqa kana guurreef mootummaa TPLF fi Tigiree harkaa qabaadha maallaqa biyya Araba irraa guurratu Dubaayii fi Suudii fi Ameerikaa Awustiraaliyaa Jarmanii irraa guurratan maallaqni san olaantummaadhaan ko hoogganu Tigireedhaa yookaan TPLF fi jenneeti har'a garuu maallaqa alhamdulillah xiqqaatu guddatu mootummaan olaantummaadhaan ko hoogganu Oromoodha nuti akka hawaasatti dabalataan gargaaruu qabna malee ka maallaqa kana baasee maqaa hawaasa addunyaarraa maqaa Itoophiyaa jechuun Oromiyaa jechuudha bar maqaa Itoophiyaatiin maallaqni dilli kun addunyaarraa ka guuramaa jiru maqaa gargaarsaadhaan alagaa itti gobbaru qofa osoo hin taane sababa biraatiis ka buqqee itti ijaaramuu qaban nuti rakkoon qabnu humaanitiidha faranjiin nun beetu ani ammaani Oromooti historii qofa beeti malee abbaa kiyyan beetu haadha kiyyan beetu mana nuu kannite dalagaa nuu kannite namummaa qofaan laakiin maallaqa addunyaarraa mootummaan Itoophiyaa guurtu kana Oromoo itti dagatanii sababa biraa itti ijaaruun kuni ani gawwummaadha moo arjummaadha moo nama hammachuun siyaasaa waliin jireenya malee nama keeka guyya guyyatti ganamuu awwaalamu kana qabritti gaggeessu kana hay namni maal bilisummaan maal namni nu du'ee dhumeeti waggaa tokkoon dubbachuu ture as gubbarraa waggaa tokko san boodaan ibsaa saanootii fi Hamzaa Amaaniin dhufe sadi taanee waa'ee rakkoo godina asoo wajjirra kuni itti yaadamuu qaba maallaqni mootummaan federaalaa baqitti qabdi maallaqni guuramee ni jira yoo feesisaa ta'e eega achirratti qubatan bar lafa isaanii mana qorqorroo mana afur mana shan dhiisee adeemee jira gaala meeqa aboo nam kadhumees rabbi rahmataa godhuuf nuti gumaas hin gaafanne garuu mana isaatii fi qe'ee isarratti liyyuu haayiliin irraa ka'uu qabdi godina hundarra waan saamaman namuu lafuma fiitti gammada achumatti gargaarra waa hedduu keessa jira ummata kana eessa qubsiisnaadha biyyu amma biyyu poolisiin naannoo Somaaleetuni duraan ummata dhawaa ari'uu turte amma garuu eela qabatti eela meeqa amma ani maqattiin siima eela liyyuu haayiliin gubbaa teessu naannoo kan gubbarratti
keessatti yoo bishaan namni waan bishaan dhuguu hin qabne waan nyaattu hin qabne eela obaafachuu hin dandeessu loowwan kee beelaan dheebuun du'an gallakkisaniiti naannoo san deeman jechuu xiitii sittiin dha'u humnaan hin obaafattu maaliif lafa san akkasi siistamaan ol deemaa jiran maa dhugaan dubbanne lafa bishaan eela hunda liyyuu haayilii gubbaa jira sitti hunda urasaasa ati yoo bishaan ati waan dhugu hin qabaanne horiin kee waan dhugu yoo hin qabaanne lafa san gallakkistee deemta siistama kanaanii lafa guurrachaa jiran jechuudha. Eegoo walqixxummaan jiraatti. Eegaa sabaa sablammii Itoophiyaa keessatti kabajamtu yoo jiraatti. Lafa uummataa liyyuu haayiliin irraa kaatee fi qe'ee isaanii mana isaanii irratti sharaan gammoojjii keessatti hanqa itti baquu Oromia. Okay. Munir Feddu yaada bilchaataa fi yaada gaarii nu kaaste. Galatooma hundi keessanuu yaada kana yoo danda'ame sheer waliif godha. Kana waan ta'eef hanga uummanni suni deemee bikka argatutti yookaan immoo qubateetiin naannoo san hanga jijjiiramu argutti hundi kennaa uummata saniif dirqama sagalee taanaa. Oromoon tokko bilisoomee tokkoon gabrooman bilisummaan taatu. Oromoon kutaan tokko bilisoomee kutaan tokko gabroomuun sun bilisummallee natti fakkaatan akka dhuunfaa kiyyaatitti. Bilisummaa jechuun Oromoo miti ollaan kee yoo bilisoome. Gartee Oromoo bira taree naannoon bira yookaan Itoophiyaa miti naannoon bira bilisoomee jedhama jechuudha. Kanuma jechuu barbaada ammaaf yaada qabnu xumurannee jirra. Yaada dabalataa mootu hanga uummanni kun sagalee argatutti deebinee yaada kana kan waliif qoonu ta'a. Hedduu galatoomaa turtiin hojii gootaniif. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagayaa irra naaf bula.